Tole barattootaa fi hordoftoota miitii chaanal hundumti keessan nagaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo. Egaa isinis baga nagaa keessan taatanii barnoota keenya guyyaa kaleessaa waliin barannee kutaa 15ffaa isaa keessatti jechoota sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa, sagalee laafaa qaban waliin ilaallee turre jechuudha. Fakkeenyaaf jecha nagaa jedhu isin barsiiseen ture. Jechi nagaa jedhu kuni wanta sadii of keessaa qaba jechuudha. Gabaabaa qaba, laafaa qaba, dheeraa qaba jechuudha. Bakki inni itti dheeratu haa biratti jechuudha. Jechi tokko dheerachuus gabaabbachuu kan dandeessisu dubbachiiftuudha. Akka inni laafuu akka inni jabaatu kan godhu immoo dubbifamaadha jechuudha. Asitti gahee dubbachiiftuu qofa ilaalaa jirra jechuudha. Akkasuma gahee dubbifamaallee ilaalaa jirra jechuudha. Asitti dubbifamaa sagalee naa qabu kana biratti jechi kun sagalee maal qaba? Sagalee gabaabaa qaba jechuudha. Gaan immoo sagalee maalii qaba? Sagalee laafaa qaba jechuudha. Sagalee laafaa. Haan immoo sagalee maal qaba? Sagalee dheeraa qaba jechuudha. Asitti inni kuni. Kanaaf haala kanaan yaadachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma jecha qaaraa jedhullee fudhee ture jechuudha. Qaara jechi kun sagalee gabaabaa qaba jechuudha. Akkasuma qaaraa jennee gaafa barreessinu immoo jechuma qara jennee barreessine kana qaaraa jennee otoo barreessine maal ta'a? Qaaraa jennee gaafa barreessinu immoo akka ittiin qaaraa haan si'a lama barreeffamuu qaba gara lachuuttuu jechuudha. Kanaaf egaa kana immoo maal ta'e jechuudha? Hin dheerate jechuudha. Egaa qara jenne maal ta'e? Hin gabaabbate. Egaa qara jennee barreessine hin gabaabbate. Egaa qaaraa jennee barreessine immoo hin dheerate jechuudha. Akkattiin qaaraa kan jedhu kun dheeraadha. Qara kan jedhu kun immoo gabaabaadha jechuudha. Haala kanaan barannee turre har'aas immoo kanuma kana fakkaatu waliin ilaalaa jechuudha. Har'a immoo jechoota sagalee dheeraa, laafaa fi gabaabaa qaba waliin ilaallaa. Jechuma tokko ta'ee jechumti tokkotti suni sagalee dheeraas, sagalee laafaas, sagalee gabaabaas qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf toora, seera, rooba, caama, yaada, fuula, nyaara, cooma, nyaata. Amma jechi toora jedhu dheeraadha. Dubbifamaa raan immoo laafaadha. Dubbachiiftuu aan immoo gabaabaadha jechuudha. Isin eegalee asitti immoo yaada kan jedhu yaan dheeraadha. Daan laafaadha. Haan immoo gabaabaadha jechuudha. Egaa harongaadee kanan jala sarare sagalee dheeraa ta'uu isaaniiti. Qalama diimaa kanan jala sarare sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagalee laafaa warra qaban immoo dubbifamaadha waan ta'eef jala hin sararre. Dubbifamaan raa, daa, maa, raa, laa, taa, baa, maa, taa. Dhiifama raa. Isaan kuni warra sagalee laafaa qabanidha jechuudha. Kanaaf akka kanattiin jecha tokko keessaa sagalee dheeraas, sagalee laafaas, sagalee gabaabaas baasuuti dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan qas jedhaatis irra deddeebi'aatii ilaala. Fakkeenyuma kanaatiin jechuudha. Fakkeenyuma jecha toora jedhu kanaan jechuudha.
Mee amma sagalee kanatti immoo darbina jechuudha. Isa kana asumarratti xumura jechuudha. Maaliif fakkeenya tokko erga isinii fudhee isumaan hordofuu qabdu jechuudha. Isa jala sarareera waan ta'eef. Jechoota sagalee gabaabaa, laafaa, dheeraa fi jabaa qabanidha. Jechi tokko gabaabbachuu fi dheerachuusaa kan murteessu dubbachiiftuudha. Laafachuu fi jabaachuu sagalee jecha sagalee tokko immoo kan murteessu dubbifamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ol deebi'uu isin dubbadhe amma jechi laafaa jedhu kun dheeraadha. Dubbachiiftuun gosa tokko lama taatee dudduubaanis fuulduraanis walitti aantee waan jirtuuf jechi kun sagalee dheeraa qabaa jenna. Akkasumas qaban kan jedhu kun immoo sagalee gabaabaa qaba. Naa biraa hambisneetu qaba otoo jennee sagalee gabaabaa qabaata jechuudha. Maaliif haan tokko fuulduraanis haan tokko jechuudha. Jechi tokko immoo sagalee jabaataa qaba kan jennu muka akkuma jechi tokko sagalee dheeraa qaba gaafa jennu dubbachiiftuun gosa tokko lama taatee walitti aantee yoo barreeffamte akkuma jenne jechi tokko immoo sagalee jabaataa qaba kan jennu yoo dubbifamaan gosa tokko lama ta'ee walitti aanee barreeffamedha. Jechi tokko immoo sagalee laafaa qaba kan jennu yoo dubbifamaa tokko qofaa barreeffamedha jechuudha. Fakkeenyaaf bodee, booddee, baruu, barruu, badaa, baddaa, sodaa, soddaa, madaa, madda. Akka kanattiin jechoota sagalee gabaabaa, sagalee laafaa, sagalee dheeraa qaban deebisnee sagalee jabaataatti deebisuun hin danda'ama jechuudha. Kan kana fakkaatan baay'ee isaasin yaaluu dandeessu jechuudha. Irra caala asitti kanan xiyyeeffadhee jecha sagalee jabaataa qofa irratti xiyyeeffadhee asitti immoo boodee kan jedhu kuni jechi boodee jedhu boon sagalee gabaabaa qabaa. Daan immoo sagalee laafaa qabaa. Heen lamaan kun immoo sagalee dheeraa qabaa jechuudha. Asitti baan sagalee gabaabaadha. Raan sagalee laafaadha. Huun sagalee dheeraadha jechuudha. Haaluma kanaan asii gadi kana qalama gurraacha kanan jala sararee warra sagalee gabaabaa qabanidha. Qalama diimaan kanan jala sararee dubbachiiftuun immoo sagalee dheeraa warra qabanidha. Gidduutti immoo dubbifamaa inni dhiise immoo sagalee laafaa qabu jechuudha. Kanaaf jechi kun sadansaa of keessaa qabaa. Kan inni of keessaa dhabe jecha sagalee jabaataa qofa of keessaa dhabe malee jechi kun sadansaan iyyuu qabatee jira. Gabaabaa qabatee jira. Laafaa qabatee jira. Jecha sagalee dheeraa qabatee jira jechuudha. Kun immoo jechi booddee jedhu kuni daan si'a lama barreeffame waan ta'eef sagalee dheeraa qaba. Barruu kan jedhus sagalee dhiifama sagalee jabaataa qaba. Booddee kan jedhu sagalee jabaataa qaba. Daan si'a lama barreeffame waan ta'eef. Barruu kan jedhus akkasuma raatu jabaate. Baddaa kan jedhus daatu jabaate. Soddaa kan jedhus daatu jabaate. Madda kan jedhus daatu jabaate jechuudha. Sinigaa kan kana fakkaatan baay'ee isaa ijaaruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf jechi tokko gaafa jabeessinu jalqaba irratti jabeessuu hin dandeenyu. Dubbifama gosa tokko lama walitti aansinee barreessuu hin dandeenyu. Xumura gubbaatti garuu dubbifama tokko xumuruu hin dandeenya. Fakkeenyaaf kana sirrii miti asitti barreessuun seera miti. Akkuma dura barreessetti baa tokkoon jalqabne booddeen dhufa osoo jennee jecha dhiifama ima keessattiin akka kanattiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ima keessatti akka kanatti baashii jalqaba biraa balleessine booddeen dhufa jennee
fuunduraan ittiin xumuruu hin dandeenye jechuudha. Dhima keessatti garuu jalqabarratti jechi kamuu dubbifamaa lamaan jalqabamuu hin danda'u jechuudha. Maaliif seera afaan Oromoo miti jechuudha. Kanaaf egaa akka kanattis immoo naa lamaan xumuruu hin dandeenyu jechuudha. Yoo ta'e illee naa tokkoon malee naa lamaan yookaan dubbifamaa lamaan dhuma gubbaattis galchuu hin dandeenyu. Jalqabarrattis dubbifamaa lamaa eegaluu hin dandeenyu. Yoo ta'e gidduutti kan jabaachuu danda'u jechuudha. Yoo jechi sun jabaachuu dandaate jalqabuma gubbaatti dubbifamaa dhuma jiru sana jabeessinee dubbanna malee dubbifamaa lama walitti taasisnee barreessinee ittiin jalqabuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasumas gaafa barreessinu qubee gurguddaan jalqabuu qabna. Sarara tokko gaafa barreessinee xumurre duuba gaafa deebinu immoo qubee gurguddaadhaan jalqabuu qabna jechuudha. Kana fakkaata jabaadhaa. Turtiif yeroo gaarii.